Ayyeeyyee harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii yuutuuba keenya. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaal aan Barsaa Yaaqoobiiti. Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha barnoota keenya yeroo darbee keessatti barnoota tokko lama jennee kan jalqabnee waliin barachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as akkuma itti fufetti mata duree haaraa tokkoon achii as olitti deebinee jira jechaadha. Egaan barnoota afaan Oromoo barreessuu, dubbisuu, sagaleessuu jecharraa kaatanii hanga hima jaarutti barachuudhaaf fedhaaf hayyuu guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinirra jiru kanaan karaa immoo karaa waatsaappii, karaa telegiraamii, karaa isinii mijate hundumaa sa'aatii isinii mijatetti Yaaqoob yuutuub chaanaal Barsaa Yaaqoob irraatii gatii madaalawaatiin barachuu ni dandeessu isinii jenna. Biyya keessas biyya alaas teessanii kan hordofaa jirtanii jechaadha. Gara yuutuuba keenyaatti osoo hin darbiin dura yuutuuba keenya kana sabskiraayib kan hin goone sabskiraayib godhaa, maatii keenyatti dabalamaa. Kanneen sabskiraayib gootanii maatii keenyatti dabalamtan immoo laayik, sheer, koomentii godhaa. Yaadaaf qeeqa qabdan nu biraan gahaa isiniin jennaa. Let's go amma gara barnootaatti. Maal jedhaa kan waliin barnu lakkoofsa jechaan barreessuu. Lakkoofsa jechaan barreessuu kan jedhu yeroo darbee yaadota tokko tokkoon waliin barannee turre jechaadha. Ji'a lamaan sadan dura jechaadha. Lakkoofsa tokko kaasnee hanga olitti jiran jechaan barreessinee turre. Har'a garuu tokko hanga olii kanneen jiran osoo hin taane lakkoofsota murtaa'an lakkoofsa murtaa'e tokko tokko waliin fudhannee kan barreessinu ta'a jechaadha. Yaadaaf qalbii guutuudhaan faana ta'a. Akkuma asirratti agartan kun meeqaa? Tokko. Lakkoofsa tokko jedhee jecha barraa'ee jira. Lakkoofsi tokko akkasiidha. Ayyee baay'ee gaariidha. Jechaan gaafa barreessinu maal jedhaa? Tokko jedha. Baay'ee gaariidha. Tokko jedha. Tole. Tokko gaafa jennu sagalee akkamii qabaa? Sagalee toon gabaabaadha. Koon immoo jabaataadhas gabaabaadhas. Maal jedhare? Tokko jedha. Baay'ee gaarii tokko jedha. Eshi amma gaa tokko kana biratti maal goonama immoo tokko kana biratti zeeroo bira keenya. Meeqa ta'a yeroo sana? 10 ta'a. Ilaalaa. Meeqa ta'a? 10. 10 jedha. 10 gaafa barreessinu kuudha. Sagaleen afaan Ingiliffaa jiru sagalee maaliiti? Sagalee kuu jedhuufi sagalee dhaa. Sana booda naan dhumarratti jira. Naan sagaleen isaa guutuu miti. 10 jedha yoo asitti aada bal'ela. 10 jedha. Garuu 10 kan jedhu sirrii miti. Inni sirrii maal jedhaa? 10. Kuu gaabaa, dhaa gaabaa dhumarratti naa qofaa. Maal jedhaa? 10. 10 jedha jechuudha. Maal jedhaa? 10 jedha. 10 lakkoofsaan kanaadha. Baay'ee gaariidha. 10 jedhaa. Amma gaa 10 ka'umsa nuu ta'e lakkoofsa guddaa barreessuu barbaadna ammoo. Tokkoma biratti kun tokko miti ammas tokko bira bu'uun. Meeqa ta'a kunii? 11 ta'a. Amma asitti ilaalaa meeqana? 11 jedha. Asitti kudhana tokko jennu jechuudha. 11 hin jennu. Maaliif 11 jedha. Baay'ee gaariidha. 11 jedha. Kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata. Kun lakkoofsa tokko irratti hundaa'uuneeti. Yoo ka'ee tokkoon kun iddoo lama ta'ee iddoo sadii ta'ee kun mana tokko kun mana tokkeedha. Kun mana 10ti. Kun mana 100ti. Egaan gaafa lakkoofsa kana jechaa waamnu 111 jenna. 100 barreessuu qabnaa. Tokko barreessuu qabnaa. 11 barreessuu qabnaa jechaadha. 111 jenna. Amma lakkoofsa tokko fudhanname lakkoofsa salphaa wayii fudhanna asirraa. Asirratti lakkoofsi kun meeqaadha? 3dha lakkoofsi kun. Lakkoofsa 3 jedhu barreessuudhaaf sagalee wayii dhaggeeffachuu qabna afaan Ingiliffatti. Sagalee maal jedhu? Sagalee 3 jedhu. Sagalee 3 jedhu maaltti deebisuu qabna? Jecha mul'atutti deebisuu qabna jechuudha. Akkamitti deebisnaa? Saa gabaabaa diidheeraa. Maal jedhaa? 3 jedha. Ayyee baay'ee gaariidha. Eshi 3 bira maal buufnaa? Ammoo 0 bira keenya. Mee ilaalaa kana. Saa gabaabaa 3 bira 0 gaafa bira keenyu soo gabaabaa doo jabaataa gabaabaa maa gabaabaa. Maal jedhaa? 30 jedha. Baay'ee gaariidha. Maal jedhaa? 30. Maal goonaan? 3 bira maal buufnee? 3 buufne waan ta'eef 30 jedha. Ayyee baay'ee gaariidha. Ammoo 3 bira 3 buusna. 3 bira 3 gaafa buusnu kun 3dha. Amma 3dha kunii. Meeqa jedha kunii? Mee dubbisaa? Sekeendii 3. Baay'ee gaariidha. Dubbistan jedhee mana maal jedhaa?
soddomii sadii. Baay'ee gaarii. Soddomii sadii. Soddomii sadii jedha jechuudha. Baay'ee gaarii. Soddomii sadii jedha. Amma immoo gara lakkoofsa akka biraatti waliin haa dabarru. Ilaalaa kana. Meeqa kuni? Lakkoofsi kun afuri. Afur kan jedhu kana gaafa jechaan barreessinu aadhaa, fuudhaa, afuu jedhamee ture kun afuu. Raatti daballe. Afur. Yookiin raana bira aan tokko ta'e afura jedha kun. Afura jedha. Afura kan jedhu eeksi sirrii miti jechuudha. Inni sirriin isa kam jedhaa? Afur kan jedhu kanaadha. Baay'ee gaarii. Afur kan jedhu kanatu sirriidha jechuudha. Afur kan jedhu kun maalidha? Sirriidha. Ayyee baay'ee gaariidha. Ammoo kana lalaame. Kun maal jedhaa? Afur bira zeeroo bira keenya jechaadha. Sekeendii sadiin sinii kennaa. Mee yaala. Ayyee baay'ee gaariidha. Yaaltan jedhee namanaa. Yaaltaniitu jedhee namanaa. Kun meeqa? 40. Afur afurtama. Afurtama jedha. Comment section irratti nu beeksisaa. Comment section irratti barreessaa nu beeksisaa. Nu faana jiraachuu keessan, nu hordofaa jiraachuu keessan immoo like, share, comment gootanii nu beeksisuu hin dagatinaa. Barachuuf fedhaa fi guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu dandeessu isiniin jenna. Eshi amma gaa asitti ilaalaa kana. Gaafa asitti ilaaltanii kuni afur bira afurtu bu'ee jira. Kun afur jennee miti ree? Kunis afur jenna. Kun afurii, kunis afurii. Amma kana gaafa hojjettan maal jedha kuni? 44 jedha. 44. 44. Asitti maal jedha? 44 jedha. 40 kan jedhu ammaa afurtaa bakka miiqatu maal ta'a? 40 ta'a jechuudha. 44 baay'ee gaariidha. 44 jedha. Ayyee baay'ee gaarii. Yeroo baay'ee wanta namoota keenya rakkisan tokko furmaan isaa qabadhee dhufeera yaadaarra. Mee lakkoofsi kun meeqa? 6. 6 jennee yeroo barreessinu karaa lama barreessuu dandeenya. 10dhaan 6. 6. Asitti 10 kuni maal bakka buuti? Haa bakka buute jechuudha. 10 yoo hambisnee haadhaan barreessinu immoo kana ta'a jechuudha. Bakka lamatti yoo agartan kunis yoo argame lakkoofsa 6 ibsuusaa akka hin daganne. Waliigaleera jedhee yaada. Lakkoofsa 6 ibsuusaa akka hin daganne. Baay'ee gaariidha. Tole amma gaa 6 bira 0 bira buusna hoomuu. Mee ilaalaa kun maal jedhaa? 60. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Maal jedhaa? 60 jedha. 60 jedha jechuudha. Baay'ee gaarii. 60 jedha. Amma sitti hafuufnu asirratti maal jedhaa? 6 bira buusee jira. 66. 66. Kumta akka jira? 6 dheeraa taa gaba. 60. 6. 66 jira jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. Na wajjin jirtu jedheen amanaa. Yoo hin ariifadhe dhiifama narraa ta'a. Amma lakkoofsa 7tti dabarru. Kun lakkoofsa 7. Lakkoofsa 7 kana jechaan barreessina. Too gaabaadha. Raan irra butaa. Baan gaabaadha. Too raan gaabaadha. Torba. Torba jedha. Baay'ee gaarii. Torba. Jechi kun maal jedhaa? Torba jedha jechuudha. Baay'ee gaarii. Torba jedha. Eshi amma gaa torba bira 0 bira buusna. Gaafa torba bira 0 bira buusnu torbaatama. Maal jedhaa? Torbaatama. Torbaatama. Baay'ee gaarii. Torbaatama jedha jechuudha. Torbaatama jedha. Eshi amma immoo ilaala ammas kana. Asitti kun torba. Mee maal jedha kuni? Sekeendii sadii sinii kennaa dubbisaa. Baay'ee gaariidha. Dubbistan jedhee namanaa. Dubbistaniittu jedhee namanaa. Maal jedhaa? 77. Torbaatamii. 77. Torba. 77.
torba. 77 jedha. Baay'ee gaariidha. Dubbistaniittu jedheetiin amanaa jechuudha. Dubbistan jedheen amanaa 77 jedha. Eshi lakkoofsa tokkotti haa dabarnu. Asirratti lakkoofsa kana yoo agartan lakkoofsi kun meeqa? 8. 8 jennee gaafa jechaan barreessinu saa gaabaa deen jabaata gaabaa taan umara jetti. 8. 8 jedha. Baay'ee gaarii. 8 jedhee haala kanaan barreessinaa jechuudha. 8 jennee haala kanaan barreessina. Eshi kanoo sekeendii 3 isinii kennaa dubbisaa. Ayyee baay'ee gaariidha. Dubbistaniitu jedhanii amanaa. Maal jedhaa? Saddeettama. 80 baay'ee gaarii. 80 jedha. 80 jedha jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. 80 jedha. Kan dhumaa kana gaafa waliin dubbisnu sekeendii 3 isinii kennaa dubbisaa. Comment section irratti immoo yaadaaf qeeqota qabaattan nu biraan gaa isiniin jennaa. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalidha. Ani Barsaa Yaaqoobiiti. Horaa bulaa deebana bakka nagaa tura.